Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana sagal bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa tarkaanfiiwwan gurguddoo gama dinagdeetiin mootummaa wayyaanee irratti fudhatamuuf jiran. Mootummaan wayyaanee bara kana galagalti. Labsii diddaa bittaa fi gurgurtaa jedhu karaa jaalrubuu sabaa isiniif dhiyaata. Akkasumas walaloo gooticha atileet Faayisaa Leellisaatiif weellistoonni keenya kabajamuuf jaallatamu abdii borii kan ta'an Seenaa Solomooniif Keeroon Darajjee dalagan walduraa duubaan isin biraan geenya. Beeksisni waamicha dirmannaa xumura garbummaa fi wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Urjii Bilisummaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Amma hangafoota oduun isin nageessisa. Poolisoonni sirna wayyaanee 11 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Naannoo Kattaa Buraayyuutti dukkaanota adda addaa fi mana foonii saamsaa akka oolan himame. Warshaan bishaan Amboo dalagaa dhaabuun barame. Arsii aanaa qoree magaalaa qoree dirree waraanaa fakkaattee jirti. Namoonni nagaa rasaasa wayyaaneen rukutaman. Fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun kan rifate mootummaa garboonfataa wayyaanee guutummaa magaalaa Naqqamtee keessatti sakatta'insa jumlaan uummata magaalattii irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Oduu biyya alaarraa nu ga'een Komishiniin Afrikaa kan mirgoota namummaa fi uummattoota mootummaa wayyaanee yakka lammiilee gaaffii mirgaa dhiyeessan irratti raawwataa jiru akka dhaabuu fi yakkamtootas fuula seeraatti akka dhiyeessu gaafate. Kan jedhanii fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallejiitu gadaa. Poolisoonni sirna wayyaanee 11 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Mootummaa wayyaanee fi ergamtuun ishee OPDO rifannaa guddaa keessa seenan. Poolisoota sirna wayyaanee ta'uun mootummaa wayyaanee kan tajaajilaa turan namoonni 11 hidhannoo isaanii guutuu waliin waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Qellama Wallaggaatti makaman. Poolisoonni kunniin mootummaa wayyaanee uummata keenya karaa nagaa mirga isaa gaafate gara laafina tokko malee itti dhukaasee ajjeesaa fi hidhee itti taphachaa jiruuf itti fufnee meeshaa ta'uun uummata keenya hin dhiiksinu jechuun qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uuf murteeffatanii waraana bilisummaa Oromootti akka makaman oduun nu dhaqqabee ifa godha. Warra sirna wayyaanee keessa jiran kanneen meeshaa waraanaa ta'anii uummata ofii isaaniitti dhukaasaa jiran gochaa kanarraa haa baratan jedhu gabaastonni keenya. Godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti qeerroo magaalattii mana nyaataa Keemboon kan jedhamu bakka waraanni wayyaanee agaazii nyaatu dhagaan haleeluun miidhaan irraan ga'amee jira. Kanuma walqabatee waraanni wayyaanes uummata magaalattii goolaa jiraachuun dhagahame. Arsii magaalaa Kofalee keessatti hoogganaa waajjira daldalaa aanaa Kofalee kan maqaan isaa Abdulqaadir Guyyee jedhamu magaalaa Kofalee keessatti suuqii yookaan dukkaana uummataa kan cufame irra deemuudhaan uummata adabbii maallaqaatiin bansiisuuf jala deemtota isaa uf jalaan deemuun waraqaa saamsameera jedhu irratti maxxansiisaa jiraachuun bira ga'ame. Namni kun kanaan duras nama uummata hiisisaa fi ajjeessaa ture akka ta'es qeerroon naannichaa ni dubbatu. Naannoo Kattaa Buraayyuutti suuqota adda addaa fi mana foonii saamsaa akka oolan himame. Akkasumas ergamtoonni wayyaanee agaazii jedhamuun beekaman mana jimaarra naanna'uudhaan namoota mana jimaa jiranii fi kanneen karaarra adeeman kiisa isaanii osoo waraqaan takka hin hafin sakattaa akka oolanis qeerroon naannicha turan ni dubbatu. Arsii Asaasaatti waraanni federaalaa nama reebichatti jiraachuun himame. Dargaggoo Abdurree Rubee jedhamu naannoo 04 jedhamuun beekamutti itti yaa'anii akka sareetti tumanii fuudhanii konkolaataa ofii irratti darbanii deemuu isaanii qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Lubbuudhaanis waan hafu hin fakkaatu jedhu qeerroon Asaasaa. Warshaan bishaan Amboo dalagaa dhaabe.
Warshaan bishaan amboo erga gaafa dhalateetii bu'aa hawaasa naannoof buusee kan hin beeknee fi hawaasni naannoo mufachuun tarkaanfii sirreessaa qeerroon konkolaataa warshichaa irratti fudhateen warshichi yeroo hin murtoofneef hojii dhaabuu hojjettoota isaaf himuun dhaga'ame. Hojjettoonni warshichaas karaa mirga isaaniif falman dhaban tarkaanfii qeerroo galateeffachuu warshaan kun adde azeeb sooruu malee uummata magaalaa amboo fi nu hojjettootaaf bu'aa buusee hin qabu. Tarkaanfiin kun konyaawwan Oromiyaa lafa konkolaataa warshaa kanaa gahuttis jabaatee itti fufuu akka qabullee dhaammataniiru. Qabeenyaa fi albuudonni lafa Oromoo irraa bahan adda durummaan Oromoo fayyaduu qabu malee diina fayyaduu hin qaban jechuun mufii qaban uummati naannichaa himatan. Arsii aanaa qoree magaalaan qoree dirree waraanaa fakkaattee jirti. Dhukaasni uummata irratti banamee namoonni hedduun rasaasa agaaziitiin rukutamaa jiraachuun dhaga'ame. Namni uummata irratti waraana bansiisee bulchaa aanaa qoree nama maqaan isaa Mi'eessoo Duubee ta'uu qeerroon naannichaan saaxilame. Namoota rasaasaan rukutaman keessaa kan maqaan isaanii barame dargaggoo Gammadaa Muddaa Tashitaa, dargaggoo Sayidaa Guyyee Galchuu, dargaggoo Jamaal Tibboo kan jedhamanidha. Magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti fincila xumura gabrummaa akka abidda saafaa finiinaa jiruun kanaan kan rifate mootummaa murna bicuu TPLF'n durfamu uummata magaalaa Naqamtee kaan ajjeesaa kaan immoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun saaxilame. Gidduuma kana dargaggoonni magaalaa Naqamtee sabboontota ta'anis mana hidhaatti akka darbataman bira ga'amee jira. Dargaggoo Heenok Tanaanyee, dargaggoo Muluqan Bootee, dargaggoo Qaaluxee, dargaggoo Taakuu Shittaayee kanneen qabaman keessaa isaan muraasa. Dargaggoonni kun gidduuma kana poolisoota federaalaatiin marfamanii magaalaa Naqamtee keessaa naannoo bakkee Jamaa jedhamuun beekamu butamanii achi buuteen isaanii akka dhabame qeerroon Naqamtee sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasan. Kanumaan walqabatees fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun kan rifate mootummaa garboonfataa wayyaanee guutummaa magaalaa Naqamtee keessatti sakatta'iinsi jumlaan uummata magaalattii irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Diddaan gabaa lagachuu godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa fi naannoo ishee keessattis daran jabaatee itti fufee jira. Uummanni Nunnuqumbaa fi naannoo ishee keessa jirus hundinuu tokkummaadhaan hojii dhaabanii diddaa mootummaa gita bittaa Habashaaf qaban mul'isaa jiru. Dukkaanonni akkasumas konkolaataan kamiyyuu magaalattii keessatti hojii hojjechaa akka hin jirre bira ga'amee jira. Konkolaatonni tokko tokkos aanaa kana keessa waliigaltee uummataa addaan kutanii deemuuf yommuu yaalanitti haleellaa humna hin beekamneen irratti raawwateen hojii akka dhaaban maddeen keenya ifa godhu. Godina Arsii magaalaa Maanyaa keessatti milishoota gandaa uummata hiraarsaa jiran Ibraahim Amaanii fi Goobee Hajii Turaa tarkaanfii humna hin beekamneen irratti fudhatameen wareegaman. Poolisiin federaalaas magaalittii guutee jiraachuun himame. Arsii Dodolaatti waraanni wayyaanee hojjettoota sirnichaa isaan tajaajilutti jiran jilbeenfachiisanii tumaa jiru. Warri sirnichaaf halkanii guyyaa dhaabbachuun uummata keessaa ba'an hiraarsan irraa haa baratu kanneen wayyaanee jala osoo fiiganii wayyaaneen cunqursaan irra ga'e keessaa Abdiroo Loloo hojjetaa waajjira fayyaa, Injiinar Mangistuu Aliyyee hojjetaa daandii aanaa Dodolaa, Jamaal Abdurrahamaan magaalaa Heraroorraa hojjettoota waajjira qonnaa aanaa hunda, Muktaar Qaasim itti gaafatamaa maallaqaa fi misooma dinagdeeti. Warreen kaan ammallee Orma jala kurkuraa jiran kun isaaniifis waan hin hafneef akka gochaa kanarraa baratan qeerroon naannichaa dhaammatan. Dhumarratti oduu biyya alaarraa nu gaheen Koomishiniin Afrikaa kan mirgoota namummaa fi uummatootaa mootummaa wayyaanee yakka lammiilee gaaffii mirgaa dhiyeessan irratti raawwataa jiru akka dhaabuu fi yakkamtootas fuula seeraatti dhiyeessu gaafate. Koomishiniin Afrikaa mirgoota namummaa fi uummatootaa ibsa fulbaana 7 bara 2016 baaseen mootummaa wayyaanee seerotaa fi waliigaltee idil addunyaa fi kan naannichaa mallatteessee addatti chaartara Afrikaaf bitamuudhaan hacuuccaa mirgoota lammiilee irraan ga'u akka dhaabu gaafatee jira. Yakkoota ajjechaa fi sarbamiinsa mirgoota guutummaa biyyattii keessatti addatti ammoo naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti deemaa jiruun yaaddoon guddaan itti buluu kan hubachiise koomishinichi erga dhuma bara 2015 kaasee Oromiyaa keessatti miidhaan ilmaan Oromoo irratti geessifamaa jiru suukanneessaa ta'uu hubachiise. Mootummaan lammiilee gaaffii mirgaa karaa nagaatiin dhiyeessan ajjeesuu, hidhuu fi hiraarsuu itti fufeera kan jedhu ibsi koomishinichaa hanga ammaa dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeefamuu ibse. Kanatti dabalee mootummaan tajaajila intarneetii cufuudhaan odeeffannoo ukkaamsaa jiraachuu eere. Kana waan ta'eefis jedha Koomishinni Mirgoota Namummaa fi Uummattoota Afrikaa. Mootummaan Itoophiyaa Koomishinni Afrikaa fi jaarmayoonni mirgoota namummaa idil addunyaa haala biyyattii keessa jiru addattis yakka raawwatame akka qorataniif akka eeyyamu gaafateera. Itti dabaluudhaanis warreen yakka ajjechaa fi hidhaa dabalatee miidhaa geessisan hundi qoratamuun akka fuula seeraatti dhiyeeffaman gaafatee mootummaan mirga bilisummaan ijaaramuu gurmaa'uu fi yaada bilisaan ibsachuu akkasumas mirga odeeffannoo argachuu lammiilee akka kabaju gaafateera.
Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jennee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Ijoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Beeksisa oduu gammachiisaa waamicha dirmannaa xumura gabrummaa gaafa guyyaa fulbaana 11 bara 2016 waaree booda sa'aa fuulduraa jalqabee hanga sa'aa 9 walakkaatti galma Ukraine Church Mafrid Balama Herwood RTNE Washington DC. Waamicha dirmannaa xumura gabrummaa kana irratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Jaalabii Raggaasaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaallee Urjii Dhaabaa waraana bilisummaa Oromoo Durirraa Jaalbiroo Garbii waraana bilisummaa Oromoo Durii fi kanneen biroos irratti argamuun haasaa gabaabaa uummanni Oromoo martinuu kanneen biyya ambaa jiraatan irratti hirmaadhaan waamicha dirmannaa xumura gabrummaa waamicha dirmannaa xumura gabrummaa. Ijoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Tarkaanfiiwwan gurguddoo gama dinagdeetiin mootummaa wayyaanee irratti fudhatamuuf jiran mootummaan wayyaanee bara kana galagalti labsii diddaa bittaa fi gurgurtaa. Ijoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Akkuma amma dura jenne akka lakkoofsa Habashaatti qaammee tokko bara 2008 irraa eegalee hanga fulbaana 2 bara 2009tti duulli dinagdee sirnicha irratti fuulleffate ni godhama. Akeekni duula kanaa dinagdee sirnichaa daran rukutuun humna ittiin uummata cunqursuu laamshessu. Yeroon kun yeroo ayyaana waggaa haaraatiif ayyaana Iidaa Arafaa akka ta'e ni beekama. Barri dabre kun bara Oromoon falmii mirga cimaa godhee wareegama guddaas itti kaffale ta'uu wal yaadachiisuun hin barbaachisu. Kanaaf ayyaana kanas obboleeyyan keenya wareegaman yaadachuu fi qabsoo isaan irratti kufan daran saffisuun malee bashannanaan dabarsuun waan ta'u miti. Tarkaanfileen fudhatamuu qaban tokko qonnaan bulaan keenya midhaan loon bushaalee yookaan busaayee lukkuu killee midhaan kuduraa fi fuduraa magaala akka hin geessine yookaan wantoota barbaachisoo akka soogiddaa sanbata san dura akka bitattan. Ijoollee biyya keenyaa yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti. Daldalaan keenyas wantoota qabxii tokkoffaa irratti heeraman kana gara magaalota gurguddoo Finfinnee dabalatee akka hin geessine. 3 daldaltoonni labsii kana cabsan akka wayyaanee waliin dhaabbatanitti lakkaa'amu. Kanaafuu daandilee isaan irra darban hunda keessatti dhaabamsiifamuu qabu. Allagana allagana gana allagana gana allagana yefayisa allagana gana allagana gana allagana bashtawato allagana gana allagana gana allagana idagama allagana gana allagana gana allagana. Oromoon magaalaa fi baadiyyaa guyyoota kana keessatti manneen nyaataa, mana shayii, mana dhugaatii fi mana jimaa dhaqee baasii akka hin baafne mana ofiitti firaa fi ollaa wajjin wareegamtoota yaadachaa fuulduree qabsoo irratti haa mari'atu. Akka amantii isaatti manneen amantii dhaquun rabbi isaa haa kadhatu. Amantoota waliin haa mari'atu.
Akkuma walitti tuqame torban duula kanaaf filame yeroo sochiin dinagdee cimaan biyya sana keessatti gaggeeffamudha. Kanaafuu duulli godhamu kun dinagdee mootummaa sanii akka laamshessuutti dabalatee dinagdee biyyattii baadhatee kan deemu Oromiyaa ta'uu mirkaneessa. Eessatti beekti lukkuun bakka joobirri ooluun bakka joobirri ooluun eessatti beekti gadeen bakka dhiirritti ooluun bakka dhiirritti ooluun fayyisaa fayyaa namaa. Wallaane madaanama lubbuun waan oolanii seenaa ofii tafanii. Akkasumas magaalota hunda keessatti daldaltoota uummataaf aantummaa qabaniif diina cinaa dhaabbatan adda baasuuf fayyada. Kanaafuu duula sochii dinagdee laamsessuu kanarratti qaamni hawaasa keenyaa hundumti cichoominaan qooda isaarraa eegamuu bahu waamicha dabarsina. Horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaati. Allagana yefayyisaa allagana bashta wartoo allagana iddagama allagana Didee didaa. Obsidaan gaadarbee ibidda saafaadhaa hunda alamfatee adeema gubbaadhaa qabsoon finiine sun qeerroo Oromoonii dirree olompikii ga'ee gaafayyooni. Kormi baddaa jalduu miidhaa saba isaatii diddaa garbummaadhaa olompikii irratti sodaa tokko malee himeem addunyaatti fayyee koo sabboonaa ilma obboleellisaa haadhuma sideessin mee xiqqoollee faarsaa bakkuma jirtuttin maqaa ishee kaasaa atileetota keenyaaf dhiiraaf shamarranii fakkeenya ta'eefim aayyoo koo fayyeeni. Harmee goota deessee dhiiromaan sodaanne kan garaasaaf jedhee diinaaf hin gugguufne qirreensa jadiimaa kaatu akka billaachaa dhaamsa sabasaa garaatti alanfachaa yoom maallaqaaf ta'e kaayyoodhaaf kaata fayyoon kee yaa harmee akka atileetota kaan dabbasaa isheetti alaabaa dirattee balbala rogumaa dhaabbattee argamte kana sii beekaa re'ee tokkichi ilma keeti dida didaa jedhee du'a lammiisaati. Allagana yefayyisaa allagana bashta wartoo allagana iddagama allagana Didee bira darbee alaabaa jaratti leenca deesseem aayyoo garaa madaa otoo fayyoon jiruu maaf maqaan si badaa baguma si cinqi miixuun ilma keetii baguma rakkatte guddisa fayyeetti gammadii ililtii booni haadha dhiiraa kabajaan teesseettaa galmee seenaa irra. Hiriyoonni isaa atileetonni warra of hin beenneen kanneen horii fiigan dhiiga lammii isaanii bishaanii nanqatee lola'uuf laayyootti meenyuun rifatee hunduu horii yaadaa dafqa xuruurfatee kaata'oo duratti ija dunuunfatee yoom dhiiga lammiisaaf bakkumallee laate baguma fayyeekoo fakkeenyatti taate. Atileetonni Oromoo warri angafa keetii warri warqee addunyaa tuullatan manatti eenyu kan caalee fi miidhaan saba isaanii eenyu kan dubbate dhiiraa fi dhalaanii hundinuu kaatanii gamoo ijaarratu malee eessumatti quuqama dubbatu waan gaarii nyaatanii waan gaarii dhuganii gaarii uffatanii gaarii irra ciisanii maaltu isaan dhibe waa'ee lammii isaanii maaliifuu dhiphatu maali dantaan isaanii. Ati garuu fayyoo ejjennoon kee addaa yoomiyyuu abbaan kee siimboonee gammadaa ati garuu fayyoo adda ilaalchi kee yoomiyyuu siimboona Oromoo sabni kee kan keessi migiraa yaqallicha gurbaa fakkeenya atileetotaa kan dhiiraaf dubaraa jabina uumamaa leenjiin da'atee yaa migira Oromoo jalduutti dhalatee meedaaliyaa dhiigaa mormattis keewwatee malee akka jaraa garaa dibbee gootee yoom gara duubaatti mee tokkoffaa baate jarri dhiiga Oromoo lafarra lolaaftee warri garaa ruurrii gooxiin wal ijaartee abbaan ministeeraa ilmi atileetii dirree olompikii addunyaa gubbaatti ergattissoo giddaan ija lolla'attee kan egaa deebiin ishee nama kolfaa taate. Yo le
biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti akkamittiin dhoksu addunyaa daawwate foon ilmaan oromoo garaadhaa mul'ate kan egaa kan isaanii uummanni abaarsaa galgala baduudhaa ganama odeessa himiif mee fayyoo koo akkatti mo'anii guddicha lompikii harka galfatanii kaadhu mee fayyoo koo as ba'i duratti ayyaanni oromoo duukaa jiraate isaa harka rukutuuf yoomuu gurra laatte adii Itoophiyaa jedhu yoomuma mil'atte yoomuma sidinqee waa'een iyya isaanii atoo qabamteettaa dhiiga obbolaa keeni yoo duratti laaltu bakka xumura kee samiitti sikaate walxaxe harki kee hin maraatee laata maal ta'e gurbaan maaliidha inni kaachaa arkool kaasanii jettus abbaan garaa warri of hin beekne dirqamatti jirtaam atoo hin maraanne kan tuqetu beekaa waa gubaa ibiddaa nusi hubanneerra ilmaan abbaa gadaa addunyaanis baree ergaa kee hubatee miidhama keessa kee haalaan qalbeeffatee xumura kee obsaan eeguuf murteeffate fiigichi raawwatus kaachuun maraatoonaa osoo fayyoon jiru akkamiin mukoofna raajii caalu sichi yoo daawwanna alaabaa jalatti akkamiin ol kaafna Ijoollee biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti akkas malee dhiiroo hin fuudhiin harkaatii alaabaa diina kee alaabaa jaratti akkamittiin baatta sababa maaliiti maaf of xureessitaa maaf raqaan dhiqattaa dhiisii bira darbe akkamittiin baatta kan dhiigi danuudhaa itti dhangala'e kan lafeen lammii kee cabeetti boba'e osoo qabduu dhiiroo alaabaa bareedaa mootees leenca kiyyaa gadheetti baroodda hin baatiin singitu hin fuudhiin harkaatii alaabaa warra gumaa tuffadhu harkatti habaatu lubbuun kee kan keenya jalatti olkaasii harka kee nagaanu gaafadhu guyyaa dhaloota kee har'a kabajadhu miidiyaan addunyaa kunoo simarsitee fayyoo koo himuuf isa sila goote diddaa garbummaadhaaf falmii geggeessite akka mootu silas shakkii hin qabaniin ergaa keeniin fayyoo raajamuun isaanii uffadhu alaabaa isa dhugaa kan gidduun magarsuu irraaf jalli dhiigaa isa odaa qabu odaa hundee tokko abbaa bakkalchaasan kan nu baasu rakkoo isa badhaasni kee isa kan sigitu leenci qee gumaa garaaf hin dhaabbatu haa faarsu addunyaan waa'ee kee dubbatu galanni kee fayyoo bilisummaa taatu dirqamni lammummaa gochi inni boonsaa hiriyoota keef kana ta'uu isaa oromoon wal ta'ee harka wal qabatee diina isaa kuffisuuf tokkummaan falmatee yemmuu waliifiyyuu hundi bakka jiru atileetonni keenya meessuma jiru yemmutti jannutti walii isaa wal dhaalle as ba'een fayyoon koo hunda ishee awwaalee didee didaa jechaa booree guduunfatee qilleensa biyyoormaa xiiqiin injifatee kunootte gaadhiirri sanyiin abbaa isaatii haala keessa jiru nu hime hundatti qabsoo caaluu seenaan dalagame fayyoo koo sabni kee gammachuu siidhaame seenaan atileetotaa sumaan galmeeffame galati kee ta'uu fayya bilisummaa dhiyoottis cabsina harqoota garbummaa ni moonaa hin shakkina Ijoollee biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duune yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti eessatti beetti lukkuun bakka joobirrii ooluun eessatti beetti gadeen bakka dhiirritti gooluu ni fayyisaa fayyaa namaa wallaanee madaa namaa
wallaane madaanama lubbuun waan oolanii seenaa ofii tafanii shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa tolkaachisa injifannoon galuuboo baraanaa himimmaan si boonchisa fayyisaan fayyisuma kamiila lamaan arigee qabu dhabeessa lubbuu lama kangoora biyyaa'ee laphee qabu ሳየው ያገሬን ገበሬ አላስችለኛለ አልደክማለኝ እግሬ ምን አገር አለና ዛሬ በድል ገባለሁ ነፃነት ቢኖረኝ መች ሰደዳለሁ አለገና የፈይሳ አለገና መች ተወርቶ አለገና ይደገማል እንደገና አለገና ያፈይሳ የኛ ጀግና ገና አለገና ታሪክ ሰራ እንደገና አለገና ijoolleen biyya keenya yeroo hundaa boonsituu sabaati namni biyyaaf hin duulle yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti boonsituu sabaati yeroo ammaa nyaattuu midhaaniiti eessatti beetti lukkuun bakka joobirrii ooluun eessatti beetti gadeen bakka dhiirritti goolu ni fayyisaa fayyaa namaa wallaane madaanama lubbuun waan oolanii seenaa ofii tafanii shufeerichi maal godhi xayyaaraa qilleensa tolkaachisa injifannoon galuuboo baraanaa himimmaan si boonchisa fayyisaan fayyisuma kamiila lamaan arigee qabu dhabeessa lubbuu lama kangoora biyyaa'ee laphee qabu ሀብት ንብረት ሞልቶኝ አያምረኝ መኪና እንቅልፍ ያሳጣኝ የህዝቤ ጭቆና ይነጋል አይመሽም ቆርጠን ተነስተናል ወደ ኋላ አንልም አለገና የፈይሳ አለገና መች ተወርቶ አለገና ይደገማል እንደገና አለገና ያፈይሳ የኛ ጀግና አለገና ታሪክ ሰራ እንደገና አለገና Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jecha sagantaa biraan hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.